Asha marka puni akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii keenya gungummii kara horni miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungummii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma guyyaa irraa ammoo akka biyya keenya Itoophiyaatti maaltu gungumamaa wali kan jedhu qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni horni miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan immoo Afeerraa kooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan immoo gungummii koo tokkoffaa keessatti guyyaa irraa muummeen ministeera Itoophiyaa gara daawwannaa isaanii gara Baridaaritti taasisanii jiru jechuudha. Achitti maaltu akka isaan mudatee fi akkasumas immoo Itoophiyaa fi Eertiraan guyyaa irraa oolmaan isaanii maal kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Akkasumas immoo qabxii koo sadaffaa yookaan gungummii koo sadaffaa kana keessatti bulchitoota naannoo Tigraay keessumaa gidduu kana fiilmii gaggeeffamaa jiru irratti guyyaa irraas maaltu oole kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti mana waliin tura. Egaa qabxii koo tokkoffaa kana keessatti Dr Abiy guyyaa irraa daawwannaa isaanii gara hojii fi Baridaritti taasisanii jiru jechuudha. Egaa daawwannaa kana keessatti irra deddeebiin Baridar yeroo dheeraaf irra deddeebiin gara Baridaritti daawwannaa hojii isaaniif taasisanii jiru jechuudha. Guyyaa irraa daawwannaa hojiif kan isaanii Baridar deeman keessumaa misooma kirooderii kan ta'e bakkoota garaagaraa keessumaa Oromiyaa dabalatee akkasumas naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa tureera jechuudha. Isa daawwachuuf guyyaa irraa gara Baridaritti imalaatti balanii turani jechuudha. Egaa yeroo deddeebiin achi keessatti keessumaa Baridar keessatti akkasumas immoo Gondor keessatti irra deddeebiin qorumsi isaan mudachaa turuun ni yaadatama. Muummee ministeera Itoophiyaa Dr Abiy jechuudha. Daawwannaa isaan Baridaritti taasisan marsaa 5 hanga 6 gara Baridaritti imalanii jiru jechuudha. Muummee ministeera Itoophiyaa kanarratti finxaalayyiin Amaaraa yookaan Fannoon muummee ministeera Itoophiyaa Baridar futaanaan achitti ni ajjeesna yookaan lola irratti banna jedhanii ibsa baasaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa Dr Abiy daawwannaaf gara yookaan immoo misooma kirooderii kan Baridaritti hojjetamaa ture sana daawwachuuf gara Baridar imalanii jiru jechuudha guyyaa irraa. Kana keessatti Baridaritti yeroo imalan kana keessatti keessumaa doorsinni garaagaraa karaa qaamota finxaaleeyyii Amaaraatiin irratti mudatu malee ani daawwannaa hojiif gara Baridar imaleera yookaan achiin jira kan jedhu ibsa gara miidiyaa isaaniitiin gadhiisanii jiru jechuudha. Kanaaf doorsinni keessumaa finxaaleeyyiin Amaaraa kun gara deddeebiin doorsinni bakkoota garaagaraatti qaamota mootummaatti irratti haa raawwatamu yookaan doorsinaa jiraatu malee humna godhatee bakkoota garaagaraatti qaama mootummaa irratti dhiibbaa geessisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf keessumaa Fannoon sa'aatii 24tti Finfinneen galadhee irra deddeebiin dhaadachaa turuun isaanii yaadatama waggoota muraasaatti asitti hanga ammaatti bakkoota garaagaraatti namoota dhuunfaa akkasumas ukkaamsu akkasumas immoo kaampii garaagaraa fi akkasumas namoota humna hin qabne akkasumas saamuu irratti waan darbee hin fakkaatu yeroo ammaa humni isaa jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa muummee ministeera Itoophiyaa Baridaritti ni ajjeesna kan jedhan muummee ministeera Itoophiyaa Baridar oolee Fannoon wanta godheeruun qabu nagaan deebi'eera jechuudha muummee ministeera Itoophiyaa. Kanaafis misooma kirooderii Baridar guyyaa irraa muummee ministeera Itoophiyaa daawwatanii jiru jechuudha. Isa taansee qabxii koo lammaffaa Eertiraa fi Itoophiyaan doorsinni garaagaraa ammas hin dhaabbanne yookaan gidduu isaaniitti ol doorsinni garaagaraa ammas raawwatamaa jira jechuudha. Kanaaf ibsisaa wal irratti baasanis akkasumas immoo lolaaf qophiidha kan jedhu isa durii caalaa hamma yeroo ammaa kana yaaddessaa ta'eera kan Itoophiyaaf kan Eertiraa jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa kaasee bakkoota garaagaraa keessa loltoonni Itoophiyaa bakkoota garaagaraa daangaa Eertiraarra kan jiru bakkoota hunda qabatanii akka jiranii fi meeshaa gurguddaa hidhatanii akka jiran ibsa baasanii jiru guyyaa irraa jechuudha. Kana irratti jeneraalonni Itoophiyaas warreen lolchiisuuf bakka sanatti imalanii ajaja qofa eegganna malee waan hundumaatiin qophooneera kan jedhu gama loltoota Itoophiyaatiin yookaan gama jeneraalota Itoophiyaatiin ibsi bahaa jira jechuudha. Akkasumas gama Eertiraatiinis immoo humna qaban fayyadamanii keessumaa uummanni Eertiraa namoo miliyoona 3 fi isaa ol akka ta'e beekamaadha. Kanaaf loltoota muraasa yookaan naannoo loltoota 200 kan jedhamu gama Eertiraatiin kan isaan daangaa sana irratti bobba'ee jiru jechuudha. Gama Itoophiyaatiinis loltoota hedduu akka ta'ee fi meeshaa gurguddaa hidhatanii akka jiranidha jechuudha. Kanaaf keessumaa yeroo dhiyoo teessitti muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afeworqii gargar ba'uun isaanii yookaan yaada wal dhabaa dhumuun isaanii ni yaadatama. Keessumaa waa'ee hulaa galaanaa irratti jechuudha. Yeroo keessumaa biyyoota ollaa Gibxii fi akkasumas immoo Sumaalee dabalatee lolli keessumaa muummee ministeera Itoophiyaatti marii gaggeessaa turuun ni yaadatama jechuudha. Yeroo ammaa keessumaa lolli cimaa kan ta'e tokko karaa asab Itoophiyaan fudhachuu akka qabdu gara deddeebiin gara muummee ministeera Itoophiyaa dubbatamaa tureera jechuudha. Keessumaa asab fudhattennaan ulaa galaanaa akka argachuu qabdu ammas dhaadatamaa jira jechuudha. Ulaan galaanaa kun waggoota muraasatti lola guddaa akka ta'e akkasumas biyyoota ollaa wajjira walitti bu'aa turuun isaanii yaadatama muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Ammas Eertiraa wajjira lolli isaanii guddaan asab irratti akka ta'ee fi Itoophiyaan asab yoo fudhattee daangaa Itoophiyaa daangaa ulaa galaanaa san akka argachuu dandeessu ammas
dubbatamaa jira jechuudha qaamota garaagaraatiin. Kanaaf gaa hulaa galaanaa sana immoo akkas qoromsi itti ta'u yookaan hulaa galaanaa sana fudhachuuf qoromsi guddaan ammas isaan mudachaa jira muummee ministeera Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf gaa loltoonni gama lamaaniinuu meeshaa guddaa hidhatanii daangar akka jiran amma ibsamaati jira jechuudha gama Itoophiyaatiinis gama Eertiraatiinis jechuudha. Kanaaf wanti gidduu isaaniitti ta'amaa jiru keessumaa loltoota gama lamaatiin ajaja qofa akka eeggatanii fi lolli banuumuuf akka jiruu fi mootummoota garaagaraa mootummoota addunyaa dabalatee lolli Itoophiyaa fi Eertiraa yaaddoo guddaa akka geessisuuf jiru argamaati jira jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan asab yoo argatte yookaan immoo Itoophiyaan of jala yoo godhatte asabii daangaa hulaa galaanaa sana argachuu akka dandeessu ibsamaati jira. Kana gochuuf yookaan asab kana fudhachuun garuu qoromsi guddaan Itoophiyaan mudachuu akka danda'u ammas ibsamaati jira. Kanaaf jeneraalota gama lamaaniinuu gama Itoophiyaatiinis gama Eertiraatiinis qoromsi guddaan akka eeggatuu fi lolaaf qophii qofa akka eeggachaa jiranii fi ajaja qofa eeggachaa akka jiran lolaaf ammas gama lamaaniinuu dubbatamaa jira jechuudha. Egaa gara fuulduraatti doorsumaan dhumamoo Itoophiyaatu irra aanamoo Itoophiyaan irra dhaantee hulaa galaanaa argatti moo hin argattu kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a. Qabxii kuusaa sadaffaatti yeroo darbu bulchitoonni naannoo Tigraay yookaan immoo diraamaan naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru ammas dhaabachuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaa yeroo kan ta'e keessumaa dirqama muummee ministeera Itoophiyaa irraa fudhatee gara Tigraay kan imale obbo Geetaachoo Raddaa yeroo muraasa yookaan guyyoota muraasa dura gara muummee ministeera Itoophiyaa Finfinneetti imalee turuun ni yaadatama waamicha karaa muummee ministeera Itoophiyaa ta'eefitiin ammas isa erga mari'ate yookaan ibsa erga kennee booddee achuma keessatti obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el gidduu irratti aangoo irratti uummata Tigraay rakkisaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Ammas obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el gidduutti wal falmiin kun hin dhaabbanne keessumaa muummee ministeera Itoophiyaa yookaan marii Viktooriyaa booddee loltoonni Eertiraa yeroo sana muummee ministeera Itoophiyaa lolaa turan suni loltoota muraasa tokko hiikate beekamaadha loltoota naannoo 40 akka ta'anii amma loltoonni baay'een otoo hiikatiin akka dhokatanii turan yookaan immoo akka hiikanneef dirqisiifamaa kan turan keessumaa qondaaltotaa fi jeneraalota Tigraayitiin jechuudha. Loltoota hedduutu akka jiru ammas ibsifaa jira keessumaa warreen Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'eliitiin hoogganaman jechuudha. Kanaaf wal falmiin achi keessatti ture keessumaa wal dhabdeen Geetaachoo Raddaa fi Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el gidduu jiru akkuma jirutti waggoota muraasa lakkoofseera jechuudha. Guyyaa muraasa dura Dr obbo Geetaachoo Raddaa gara muummee ministeera Itoophiyaa imalee ture yookaan Finfinnee deemee ture. Isa booddee erga ibsa kennee booddee immoo akkasuma obbo Geetaachoo Raddaa erga ibsa kennee booddee immoo Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el gara muummee ministeera Itoophiyaa waamichi ta'ee fi ture jechuudha guyyaa kaleessa. Egaa waamichi ta'ee fi yookaan Dr Gabrasooniif waamichi kan ta'e yookaan muummee ministeera Itoophiyaa kan isaan waamanii lola Eertiraa fi Itoophiyaan amma gaggeessuuf jirtu kana keessatti harka keessaa qabu kan jedhu shakkii guddaan dubbatamaa turuun ni yaadatama jechuudha. Kana irrattis miidiyaaleen garaagaraa fi aktivistoonni garaagaraa erga Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el Finfinneetti imalee yookaan muummee ministeera Itoophiyaa bira gatii amma jiruu fi gara Tigraayitti akka hin deebine yookaan hidhamuu akka qabullee miidiyaan garaagaraa dubbachaati jira jechuudha. Kanaaf Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el amma Finfinnee jira taanaan achumatti hidhamuu qaba malee achii deebi'uu hin qabu kan jedhu dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf keessumaa hooggantoota faannoo dabalatee yeroo isaan mootummaa hojii walii galanii faannootti dabalamanii amma mootummaa irratti dhiibbaa geessisaa jiran beekamaadha jechuudha. Kanaaf Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'elii fi amma Finfinneetti erga imalee achitti hidhamuu qabu malee gara Tigraayitti imaluu qabu kan jedhu miidiyaan garaagaraa ibsa baasaa jira jechuudha. Aktivistoota dabalatee kanaaf Dr Gabrasoo Gabra Mikaa'el gara Finfinnee inni yeroo ammaa kan jiru kun gara Tigraayitti deebi'u moo hin deebi'u kan jedhu walumaan kan laalu ta'a. Kanaaf wal dhabdeen kun keessumaa Tigraay keessatti wal dhabdee yeroo dheeraaf haa jiraatu malee amma yeroo ammaa muudamee yookaan mootummaa yeroo kan ta'e keessumaa jeneraal Taaddasee Warradeedha jedhamaa jira Tigraay kan bulchuuf jiru yookaan yeroo ammaa kan bulchaa jiru. Kanaaf obbo Geetaachoo Raddaas hojiirra gaggeeffamuusaa waan hafee miti. Akkasumas immoo diraamaan Dr Gabrasoonii fi obbo Geetaachoo Raddaa jiru ammas yookaan immoo keessumaa warreen Dr Gabrasooniin hoogganaman yookaan miseensonni isaa kan ta'an hojii ammas siyaasni isaanii fashalatee jira jechuudha. Amma Taaddasee Warradeegaa itti yookaan immoo jeneraal Geetaachoo Raddaa jalatti hojjechaa kan ture jechuudha. Amma isatu mootummaa yeroo ta'e Tigraay bulcha jechuudha. Kanaaf rakkoon achi keessa jiru ammas yoo jeneraalli kun aangoo qabate yookaan Tigraay yoo bulche rakkoon achi keessa jiru yookaan immoo furmaanni dhufuu danda'a kan jedhamus yaadamaa jira jechuudha. Kanaaf loltoonni hedduun akka hidhatanii jiran keessumaa Tigraay keessa warreen kanaan dura muummee ministeera Itoophiyaa lolaa turan jechuudha. Ammas gara fuulduraatti lolli kun yookaan jarri kun walii galanii Tigraay uummanni Tigraay nagaan jiraata kan jedhu walumaan kan laallu ta'a jechuudha waa'ee Tigraay kanas. Akkasumas immoo qabxii korfaffaa yookaan immoo sadhumaatti yeroo darbu miidiyaan VOA
yookaan immoo sagalee bilisummaa Oromoo kan ta'e keessumaa Washington DC irraa kan darbuga amma hoggana yeroo kan ta'e yookaan mootummaa 47ffaa ta'e kan filatame Donald Trump cufamuuf akka jiruga isaanis dubbatachaa jiru yoo jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf gaa miidiyaan kun yeroo dheeraaf uummata Oromoof sagalee ta'a kan ture yookaan immoo namoota rakkataniif akkasumas immoo namoota darara adda addaa irra gahaa ture fi sagalee ta'aa ture miidiyaan kun jechuudha. Kanaaf gaa Donald Trump yookaan mootummaan 47ffaa yeroo dhiyoos filame gaa miidiyaa kana cufuuf akka jiru mallatteessee jira kan jedhamus odeeffannoon bahaa jira jechuudha. Inni dhumaa gaa uummanni karrayyuu dabalatee akkasumas immoo fantaallee dabalatee akkasumas afaarii kirkira lafaa fi akkasumas miidhaa garaagaraatiin gaa qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaa turuun yaadatama akkasumas immoo beelaaf akkasumas immoo sababii lolaatiin bakkoota garaagaraatiin uummanni buqqa'ee bakkoota garaagaraatti rakkachaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni karrayyuu akkasumas immoo fantaallee afaar dabalatee bakkoota garaagaraatti uummanni yeroo sooma irra jiru kana yeroo amma keessumaa gaa uummanni baay'een keessumaa warreen karrayyuu dabalatee uummata musliimaa itti baay'atu jechuudha. Isaan sooma kana keessa yeroo jiran kana keessatti uummanni darara adda addaaf akkasumas beela guddaaf saaxilamaa jira jechuudha. Qamadiin akkasumas mootummaan oomishaa jirra qamadii biyya alaatti fe'aa jirra inni jedhu sun egaa akkamitti uummata fantaallee akkasumas immoo afaar akkasumas immoo karrayyuu dabalatee maaliif uummata sanaaf ergamuu dadhabame yookaan mootummaan gargaaruu dadhabame kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffiidha. Yeroo ammaa kana uummata karrayyuu fantaallee dabalatee bakkoota garaagaraatti uummata rakkataa jiruuf kan gargaaraa jiru yookaan kan deeggaraa jiru dhaabota garaagaraa yookaan qaamota garaagaraa biyya alaa biyya keessa ta'anii walitti birrii qaama walitti dhufanii yookaan immoo wal gargaaranidha kan uummata kana tajaajilaa jiranii gama mootummaatiin amma gaa keessumaa namoota biyyoota garaagaraa irraa mootummaan deeggaraa jira jedhama malee odeeffannoon jiru ammatti gaa uummanni miliyoonaan lakkaa'amu keessumaa Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraa irratti beela guddaaf darara guddaaf saaxilamaa jira jechuudha. Kanaaf gaa uummanni Itoophiyaa akkasumas keessumaa uummata Oromoo keessatti bakkoota garaagaraatti dararaan beelaaf akkasumas immoo karaa namtolchee fi karaa uumamaatiin jira karaa kirkira lafaa dabalatee bakkoota garaagaraatti uummanni rakkoo hamaaf otoo jiruuti gaa qamadiin akkasumas immoo aappilii garaagaraa mootummaan oomishni dadhabee miidiyaa irratti odeessu kun uummata kanaaf uummata beelaa jiruuf akkamitti qaqqabuu dadhabe kan jedhu hunduma keenyaafuu gaaffiidha. Kanaaf rakkoon akka uummata Oromootti jiru bakkoota garaagaraatti uummanni Oromoo beela guddaaf dararaa guddaa raawwachaa jira. Kanaaf mootummaan amma aangoo jiru uummata rakkachaa jiru uummata dhiphachaa jiru sagalee akka ta'u qaamsa kooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaadhaaf qabadhee kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Kopi kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Alalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadha.